Godina Wallagga Bahaa Sibuu Sireetti Baazaarii fi Egzibiishiniin Waldaalee Enterpiraayizii Maayikiroo xixiqqaa hirmaachise gaggeeffame. Ayyaana qilleensa sababeeffachuun qopheessummaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa aanaa Sibuu Sireetiin magaalaa Sireetti Baazaarii fi Egzibiishinii Waldaalee Enterpiraayizii Maayikiroo xixiqqaa aanichaa hirmaachise gaggeeffamee jira. Dargaggoota hedduu carraa hojii hin argatiin jiran hojiitti galchuudhaaf ciminaan kan hojjetamaa jiru ta'uu kan himan itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa aanaa Sibuu Siree obbo Ibsaa Dallassaa Waldaaleen Enterpiraayizii Maayikiroo xixiqqaa fi shammaattota gidduu hidhiinsa gabaa uumuu fi ayyaanota sababeeffachuun qaala'iinsa gabaa uumamuu tasgabbeessuuf yaadamee baazaarii qophaa'edha. Kaayyoon baazaarii fi egzibiishinii kana akkuma beekamu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa adeemsa carraa hojii uumuu kana keessatti xiyyeeffatee kan hojjetamaa jiru. Akkuma kana sadarkaa aanaa keenyattis yeroo dhufnu carraa hojii uumuu kana ogummaa irratti kan xiyyeeffate hojii kana keessa gallee jirra jechuudha. Keessattuu bara kana karoora xiiqii qabanneetiin jirra. Karoora xiiqii kana immoo ariitii fi kalaqaan daballee hojjechuudhaaf saffisa barbaachisuun hojjechuudhaaf hojii keessa kan jirru jechuudha. Kanarraa kaasnee bara kana gara nama 7,000 hojiitti galchuudhaaf karoorfannee amma nama 3,000 hojiitti galfannee jirra jechuudha. Akka kurmaanaa lammaffaa kanatti jechuudha. Kanumarraa kaasnee gosa hojii keenya keessaa tokko kan ta'e baazaarii fi egzibiishiniin kun guyyaa har'aa kana qophaa'eetiin jira jechuudha. Baazaariin kunis kan qophaa'e waldaalee enterpiraayizota keenyaan jechuudha kan inni qophaa'e enterpiraayizota maayikiroo xixiqqaa kanaan qophaa'e asuma keessatti oomisha sana as fidatanii walitti dhimmiinsi gabaa akka isaaniif uumamuuf kana kaayyeeffateetudha kan baazaariin kun qophaa'e jechuudha. Kaayyoon isaa inni lammataa hawaasti naannoo keenyatti argamu kuni gatii madaalawaadhaanii meeshaalee barbaadu akka inni bitachuu danda'uuf jechuudha. Shammaattonni fi waldaaleen enterpiraayizii maayikiroo xixiqqaa tokko yaada kennaniin meeshaalee baazaarii irraa argatan gabaa idilee irraa garaagarummaa gatii waan qabuuf gatii madaalawaadhaan bitachuu fi gurguraa akka jiran himanii qaala'iinsa jireenyaa tasgabbeessuuf qophaa'ummaan baazaarii akkasii kun shoora olaanaa waan qabuuf gara fuulduraattis cimee itti fufuu qabaa jedhaniiru. Maqaan waldaa keenya Shariikadha. Shariikaa Garsaa fi Addisuudha. Nuti eebbifamtoota akka carraa ta'ee hojii kana kan uumne eebbifamtoota yuunivarsiitii irraa jechuudha. Ani kan ittiin eebbifame elektirikaal inni kompiitara injinariidha. Inni immoo arbaan dizaayin pilaaniidha. Akka carraa ta'ee hojii kanatti immoo hojii uumuudhaaf immoo yaalii goonnee wantichis nu milkeessaa jira Waaqayyoof galatu. Kanaaf hojii akka kanaallee namootaaf illee fakkeenya ta'a jennee kan nuti yaadnedha. Kanaaf akka carraa ta'ee har'aa immoo egzibiishinii kuni akka dhiyaatee namootaa fi giddugaleessa godhatee namoonni illee irraa fayyadamu akka ta'an illee waan namootaaf maamilaaf dhiyeessinedha. Kuni gaarummaa qaba. Utuu ta'een kuni magaala keenya keessatti babal'atee yeroo isaa eeggatee achi booddee namoonni fayyadamoo ta'anii sababni isaayyuu gatii gadi bu'aa kan dhiyeessinedha. Baazaarii kanaa wajjin kan wal qabatu jechuudha. Kanaaf immoo namoonni akka itti fayyadamanidha jenneetu yeroo kana kunoo dhiyeessinee jirra. Namoonnis kanaa booddee itti fayyadamuudhaaf dhaqabu. Ayyaana sababeeffannee kan nuti dhiyeessine oomisha keenyadha. Gatii madaalawaadhaanidha kan nuti dhiyeessinee jirru. Baazaarii kanarratti oomisha keenya dhiyeessine wanta adda godhu iddoo biraadhaaf hin netuun taane oomisha harka keenyaan oomishne saamunaa jajjaboo gosa garaagaraa saamunaa dhangala'aa qabanneetidha kan nuti dhiyaanne. Haalli gabaa nu biratti baay'ee bareeda. Bona gannaan qabu baay'ee bareeda. Itti gammadee nurraa fudhataa jira uummanni nurraa. Gatiin isaa xiqqoo kan bakkeerra jirurraa fooyyee qaba. Kanaafuu amma akkuma seeneen reefuma seenaa kan seeneen immoo daakuu duqeetii irratti garaagarummaa waan qabuuf argee amma isa qabadheen jira jechuudha. Warreen bakkeerra jiraniif ergaan inni qabu ammaa fi akka kanatti qophaa'ee sanuu guyyaa ayyaanaatiin akkasitti nu dhiyaachuun isaa gaarii waan ta'eef seenanii akka bitatanii jiran. Garaagarummaa qaba. Sababni isaas qarshiidhaan wal caalu. Nyaanni gosni teestiin isaa hundumtu tokkodha garuu jechuudha. Garaagara birrii qabu waan ta'eef asii nu qannasaa amma ta'e carraa akkasii osoo daddabalee ayyaana jala osoo nu qophaa'e baay'ee nutti tola. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godina Wallagga Bahaa obbo Alamuu Guutamaa sirna baniinsa baazaarichaa irratti haasawaa taasisaniin waldaalee enterpiraayizii maayikiroo xixiqqaa dinagdee biyyaa guddisuu keessatti gahee gumaachaa jiran olaanaa waan ta'eef bu'aa caalu argamsiisuuf hundumtuu deeggarsa barbaachisu taasisuu qaba jedhaniiru.
Seektaroota tarsiimoon himaaxaa kaa'u keessaa seektaroota torban keessaa yoo xiqqaate seektara 5 kan iddoo kana jiru. Kun tokkoffaan hojiin hojjenneerra jennee mootummaa beeksisaa jirru qabatamaa ta'uu isaati kan inni argisiisu. Lammaffaa immoo muuxannoo wal jijjiirraadha kan inni ta'u waldaalee ijaaramaa jiraniif guddataa jiraniif muuxannoo wal jijjiirraadha kan inni ta'u. Inni kan biraan daldalaan dhuunfaas kanarraa baratee gatii madaalawaadhaan uummata isaaf akka dhiyeessu gochuudhaafis iddoo olaanaadha kan inni qabu waan ta'eef hojiin kun akka seektara kanaatti hojii iddoo olaanaa kennineef hojjechaa jirru waan ta'eef isinis hirmaattonni dhimma kanaa kana beektanii kilaastariidhaanis ta'e akka aanaatti magaala Ciingii ta'uu danda'a, magaala Bujuuraa ta'uu danda'a, iddoo adda addaatti dhimmi kun itti fufee uummanni keenyas himaaxaan hojjechaa jiraachuusaa argaa faayidaa dhuunfaa isaatiifis gatii madaalawaadhaan meeshaa akka bitatu akka gootan gamanumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Aanaaleen keenya godina Wallagga ba'aa jiran kana malee aanaa 17 afanis kana muuxannoo godhatanii bu'uura tarsiimoo irra taa'e eeganii akka raawwatan asumaan dhaamsa koon dabarsuun barbaada. Bulchaan aanaa Sibuu Siree obbo Toomaas Naga'uu gama isaaniitiin waldaalee enterpiraayizii maayikiroo xixiqqaa dorgomaa fi bu'aa qabeessa akka ta'aniif oomisha isaanii beeksisuuf walitti hidhiinsi gabaa uumamuun itti fufu.